Ishee akkam jirtan maatiin YouTube kiyya hundi keessanuu waan nafaana jirtanuuf guddaa galatoomaadha. YouTube kana subscribe, like, share gochaa har'aale viidiyoo biraatii waliin dachanii irra mata dureen viidiyoo kiyya deebi'ee dhufu gooftaa kennaadha. Gooftaan kenna deebi'een dhufa. Warra isa kadhatan, warra isa faana deeman, warra isa jaallatan gara mootummaa fiitti ol nuuf fudhata jechuudha. Waaqayyoon nama guyyaa sanii nu taasisu, nama guyyaa sanii mootummaa waaqa dhaalu nu godhu jechuun barbaada. Walaloon kiyya mata duree isaa deebi'ee dhufuudha. Akkuma duratti ibse garuma walaloo kiyyaatti isin dabarsa. Like jalaa kana like godha. Subscribe jala viidiyoon jala subscribe tusan tuqaan faana tura. Ati muslima bira deemtetta waa'ee mootummaa waaqaa maal jettee gaafattetta? Isaan gochaa namanani yoo rakkataa gargaar hin dhaalla jedhani. Nuti kanan jenne soba garuu kanu beenu yoo amananii cuubaman qofa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Kunoo ilmi namaa ulfinna guddaan hin dhufa. Fardeen ergamootaa fi duumessaan marfamee gara lafaa inni dhufnaan rakkoon biyya lafaa hin dhaabbatti. Qulqullooti kiyyaa yoosaan ililleen oliyaati. Inni jal'ina fuudhu jal'ina fiitiin itti fufu. Dhumni isaa gaafa ilmi kiyya itti dhufu. Inni yoo dhufe cubbaaleeyyiif foyyoo ka ibidda bara baraa unuuf jiru xoofoo. Namni sagalee mushirraa kottu jedhu yoo dhaga'e dafee kottu haa jedhu jedhee nutti dubbate. Sheexanni galmisaallee hin xumurama, gara ibidda bara baraatti hin darbatama. Kana booda warri seera kiyya eegan haa gammadanu, rakkoo cinqii ala na bira dhufanii haa sagadanu. Waaqi karoora mataa fi qaba eenyuyyuu isa akeeku. Guyyaa san ilmillee hin beeku, waaqa abboo collaa ka beeku. Nuti biyya gammachuu mala gadi jirre deemne abboo keenya qulqulluu sagannaaf jenne. Hennaa sani nuti gammaduu qofa adaa lallabiin baddaa seexanaa soba. Kunoo mul'ata hiikni waaqi mana sagadaati mushirraa jedhu mul'ate. Hiikni isaallee nuti biyya lafaa keessummaa jechuudha. Achi mana abbaa fiitti deebi'ee gala. Nullee haga xiqqoo qofa biyya lafaa kanarra jiraanna. Haga xiqqittuma dhiiroo ko'aa jabaannee kadhanna. Haga xiqqoo tana sheexanni nutti ulle ko'u silaa ibidda bara baraatti darbatamuu isaa hafu. Ani ibidda hambadee eentu bulabbada hambadee eentu hafa jedhee inni akkas ta'a. Ammooti jedhee ofi dubbataa deema. Mootiin biyya lafaa isa amananii hennaa yeroon geettu isa waliin gad darbatamanii. Yoo akkanaa ati hagam qophoofteetta Yesuus deebi'ee dhufuu kana hangam amanteetta. Guyyaan san warra gammadaa ta'u keetiif isa galchuu galata. Garuu isa kadhatuun dhiisin rakkoo bacaasee eeggata. Hin amanii ati sheexanas ta'e namas Yesuus Kiristoos amanu qofas si baasa gaafas. Walaloo tana barreesseera xiqqaattullee. Isinillee viidiyoo kana like share gochuutiin jirtanu keessattuu subscribersiif baay'ee xiqqoodha. Nama 20 qofaa maal jechuudha. Subscribe naa godha, like share godha. Yaada keessan karaa telegiraamii chaanelii kennaa walaloo afuraa jettanii nu argachuu dandeessu. Waan afaan sootanaaf guddaa galatooma. Koomentii irraa yaada keessan naa barreessaa. Akka bira dhufanii harka duwwaan galanu nama fi sassoora jumaan beeloo